Amma simmoo jijjiirama amma dhufe kanarratti akkuma beektan egaa uummanni Oromoo, qeerroon Oromoo, qarreen Oromoo namoonni gabaa inni irratti hirmaatee jira. Haala gaariidhaan ce'umsi kun dhufe garuu oduma xinnoon ture odoo gammachuun keenya xiqqoon ture jijjiiramni sun gara biraatti jijjiirame. Uummanni keenya akkuma yeroo baay'eetti immoo addumaan immoo fagaachaa dhufe warra ce'umsa kana keessa jiran kuun hin jiranii kuun egaa hin jiranii kuun maal ta'eeti ammas immoo akkamitti sirraa kan jedhu marii guddaa barbaachisa. Hoo wal ta'e egaa hoo wal ta'e wal dhaga'ee wajjin dhaabbate ka Itoophiyaa gudditti kan jennu kun kan itti sirriitti hin jennu Itoophiyaa jechuun gaa Itoophiyaa Oromoon Itoophiyaa irraa fageechuun akka kiyyatti natti hin tolu maaliif kana Itoophiyaa dhufte kana keessatti Itoophiyaan gahee guddaa qaba ammas fuulduratti gahee guddaa qaba uummanni Oromoo jechuun barbaada maaltu jijjiirama kana amma barbaachisaa ta'e akka ceesanitti maaltu sustainability isaa san jechuu barbaadnu gaa warri ce'umsaa kaleessa jiru sun har'eessa jiranii. Warri kun jiru warri kun eessa jiru wal qaanamuun barbaachisus warri wali sodaachisuun barbaadus maaliif dhugaa hoo dubbatan bakka galma wanna geenyuuf kana waan ta'eef waan balleessinisan wanna kaleessa balleessinisan wanna immoo kaleessa karaara dabnisan akkamitti tolchina akkamitti isa sirreessine wajjinii Oromoos guddisne Itoophiyaa keessatti immoo tapha guddaa taphanna kan jedhu kaasuu barbaadna jechuudha. Kana waan ta'eef Oromoon Arsii maal mufate Oromoon Wallagga maal mufate Oromoon Baal Oromoon Harara Oromoon kun maal mufate maal rakkinni jiru maali uummata bira rakkinni maatu jira mootummaa bira rakkinni maatu jira rakkinni san immoo akkamitti hiikna kan jedhu hoo dubbachuu baan hoo wal sirriitti hubaan ammas immoo maali kan maali dhibee ofii himanne maali argatu qoricha argatu jedhamiti ammas immoo dhibee keenya himannee dhibee keenya san baafannee maaliif Oromoon sirni gadaa kanuma kan ayyuu anaaf sirni gadaa jechuun ከማንኛውም ህግ የበለጠ ስርዓት ነው። ስለዚህ ወንዶ kan seera kan umman agam kabaja mootummaan agam kabaja anu isinu numtu agam kabanya rakkinni kun hin hiikama gaafa rakkinni Oromoo hiikate rakkinni Itoophiyaa kun hin hiikate jedhani karaa keetti jechuudha. Koroneel Daraartuu Tulluu ni gaa Galatoomi Daraartuu Tulluu ka manguddoo biyyaati akkasuma marii siyaasaa fuula duratti ka gartee manguddoolee hirmaachisee akkamitti goona kan jedhu bakka manguddoolee hirmaachisee akkasuma ammasi paartii mormituullee hirmaachisee kan jedhamudha. Paartii mormituu as keessatti kun warra agartan kana jechuudha. Ahmad Gishee faadha akkasuma ammasi Araarsoo Biqilaa faadha jechuudha. Namoota hedduu as keessa kan jiran namoota isin beektaniif maqaa isinii dhahee malee jechuudha. Daraartuun ammoo manguddoo akka Itoophiyaatti manguddoodha jechuudha. Warri kun manguddoo bilisaati manguddoo mootummaa osoo hin ta'in manguddoo bilisaati. Haa ta'uutii bakkoota garaagaraatitti ammoo mootummaan waan biyya keessa jiranii fi abbootii qabeenyaati waan ta'aniif wantoota gadii godhaa jedheetiin ittillee dhiibee itti seensisuu danda'a jechuudha. Garuu wanni amma isiin jette kun ni ta'amoo hin ta'uudhaa fi isiin amma maalirra dhaabbatte jettee fi mariin biyyaalessaa kun maal tahamuu deemaadha isa jedhuudhaa fi sooshaal miidiyaa kanarratti akkuma isin agartan ammoo Ustaaz Ahmadiin Jabalis marii biyyaalessaa kana keessatti hirmaatuuf deema jedhanii warroonni Habashaa fa'aa jechuudha. Waa'ee kana oofaa jiran waa'ee Ahmadiin Jabal itti hirmaatuudhaatii fi marii biyyaalessaa isa amma Daraartuu Tulluudhaa jette kanaa fi maaltu tahamuu deemamee kan jedhu waliin ilaalla. Keessattuu waa'ee hidhamtoota siyaasaa hooggantoota kennaa hayyoota Oromoodhaa Johaar Muhammad Baqqalaa Garbaa fa'aa hooggantoota ABO'dha. Warra akka Gammachuu Ayyaanaa fa'aa dabalatee Abdii Raggaasaa fa'aa maal godhuu deeman kan jedhudha. Waliin ilaalla. Agarummaatitti na waliin turaan isiniin jira. Warra irra jalqabaa dhuftan ammoo Abduun jedhama. Abduu moobaayil aappii sabskiraayib godhaa maatii keenyatti dabalamaa hordoftoonni kiyya irra deebiidhaan bakka gara chaanala kiyyaa dhuftanii. Wanni Daraartuu Tulluu amma jette kuni ni tahaafiif miti jechuun waan finnee fi tarii waanuma gartee isaan homa ofii jedhan fakkeenyaaf madrakuma isaanii kana keessatti waan isaan godhan marii kana fakkeenyaaf mootummaadha kan qindeessee kan dhiheesse jechuudha. Akka wal mari'atan jedhee kan achirratti afeeree mootummaadha jechuudha. Manguddootallee dabalatee paartii mormituu jedhanii kan isaan dhiheessanis Araarsoo Biqilaa fa'aadha. Ahmad Gishee fa'aadha akkuma amma isiniin jedhe kana jechuudha. Paartii walumaa galatti dhiheenya biltsiginnaan 97 filannoon dhiyoo dabre jechuudha. Abiyyi kan moo'ee jechuudha. Bara wanni 97 jedhu kuni akka Afrikaatitti tarii yoon dogongoruu baadhee biyyuma lama sadi jira beeka akkuma Afrikaatitti jechuudha. Afrikaa hundan seenaa. Afrikaa keessallee biyya lama sadi na fakkaata. Ugaandaa, Itoophiyaa, Jibuutii waan akkasiiti biyya hedduu miti biyyuma yoo dogongoruu baadhee biyyuma sadii afur jechuudha. Biyyoonni biraa akkam seetan fakkeessaniiti fakkeenyaa fi paarlaamaa paartiin biyya bulchu 55 moo'ee 60 moo'ee 50 akkas jechuun harka lama sadi akkas caalchisaniitumaan haga tokko walumaan bulchan jechuudha. Haala dimokiraasii fakkaatuun haga tokko wayyaadha. Biyyoonni hedduun Afrikaa keessattuu jechuudha. Namni hedduun amma Afrikaa guguu jedhan hunda isaa Afrikaa guutuu waan seentu jiran dhugaadha. Biyyi gartee Itoophiyaa hamtuullee jiraachuu dandeessi.
waan amma biyya godhu jiru kan ammoo waanuma gartee wayyaanee jalaa bareedha. Dargiillee waan akkanaa kana godhaatamu ture, Haayile Sillaasee illee waan akkanaa kana godhaatamu ture. Wanni kun waan haaraa miti jechuudha. Kanaafuu amma paartiin mormituudha jedhamee kan irratti hirmaatu deemu warra 197 biltsiginnaa immoo Abiyyi filatamu jechuudha. Bakka hundaa jaalatamee bahaadhii akaabaa kibbaa jaalatamee 197 moosan jechuudha. Warra sanitti amane qofatu irratti hirmaata jechuudha. Duuba amma wanni daraartuun jette kuni osoo hojiirra oolee haasawa xiqqashoo daqiiqaa takkaatiin viidiyoo isii baran duraan buree daqiiqaa takka dhiyeesse. Daqiiqaa takkaa kana keessa waan isiin dubbatte kuni osoo godhame hin godhamaa fi miti beeki godhamuu hin deemu. Kanaa miti kan godhamu deemu illee isiniif hin hima. Odoo kunummaan godhame gahaadha jechuudha. Dura tokko fa'aan asirratti waan isiin jette waa lama jette isiin. Warri jijjiirama kana fide gariin ni jira Abiyyi kan kaan hoo kaan eessa jira jette. Kaan hidhaa jira, lammaan eessa jira, Jawaar eessa jira, warri jijjiirama abbaa jijjiirama kanaa kan jedhame. Abaa'oon fakkeenyaaf qabsoodha ture eessa jira. Kanaa jechuudha. Osoo wannummaan isin jette kuni deebisaa argate. Amma bara jechuun mikikiri yaanii misa isaanu marii biyyaalessaa osoo hin ta'in marii biyyaalessaa kan jedhamu kun amma beeki kan Abiyyi mariisisu jechuudha. Jechuun kan jechuun Abiyyi yogguu jedhu ka biltsiginnaan mariisiftu jechuudha. Ka biltsiginnaan achi keessaa qaama namoonni haasawaa dimokiraasiidha amma daraartuulee fakkeenyaaf dimokiraasiidha akkana jettee isiis akkana jettee amma waan daraartuun jette kanallee keessaa muranii OBN irratti gadi dhiifamaa kan namni biraa paartiin biraa akkuma jenne kana gartee kan waan kanarratti hirmaate dubbatellee gadi lakkifamaa mariin amma kan ammoo hojiirra ooluu deemu hoo kaminni akka gartee fakkeenyaaf nugusummaa Dr. Abiyyi 197 booyatee jira biltsiginnaani mariin biyyaalessaallee godhee jira hunda hirmaachisee waan takka biyya san keessatti hin godhamin waan takka hin taane hundinuu akka hojjaa turan wayyaanis bare yoo takka laaran harkumisii argattee beeki waan takka biyya san keessatti dimokiraasiin taameen beekin akkanatti sirna dargii akkana kana caccabsinee daayinee nuti ammoo akkanatti uummanni nu jaalatee 196 mooyennee akkas taane mariisifnee garaagarummaa siyaasaa hunda keessummeessine akkanuma jechaa turan dargiilleen aatseewota cabsee maal jedhee akkas godhee aatseewota jedhaanii bira dargiinis warra Haayile Sillaasee fi Minilik maaliidhaan cabsee an akkas godhee dimokiraasiidhaan namuu lafa abbaa lafaatiif deebisee maal jedhe haala akkasiisanillee garuu amma kan nama ajaa'ibsiisu as keessatti dubbiin kana biraatitti naan kutuuf deemti kan nama ajaa'ibsu as keessatti maalinni dargiilleen sababa qaba bineensa isarra guddaadhaatii cabsee haga tokko Itoophiyaa handinatti jedhu san dhugumaanii osoo waliin haga tokko osoo waliin caalchise karaa sirna gartee waa'ee fakkeenyaa fi afaan tokko maal waan akkasiitiin haajara sun dimokiraasii argattu malee haga tokko jijjiiramni wahii jira jechuudha gaafa dargiidha Haayile Sillaasee irra wayyaa ture mirgi amantiidhaa kabajamuudha mirgi gartee waa'ee sabummaatiin dhiibamuutiin waa'ee adda addaatiin wayyaa ture jechuudha. Wayyaaneenis Haayile Sillaasee irrallee dargii irrallee diqqoo wayyaadhaa jechuudha. Amma kan biltsiginnaa kuni shimallis halkanii guyyaa as bahee wayyaaneen qeensa buqqifte darqeensa maadii keenya ajjeefte qeeroo keenya ajjeefte qabeenya keenya saamte kursii kophaa siirteette jedha. Dhiheenya kana ofii isaaniitii yeroo wal saaxilanii abbootii gadaa jumlaadhaan kan rashan ammoo isa sani ogguu sii himan jechuudha. Jarri ogguu jechuun ofii siyaasa ofiitti wal fayyadamuudhaaf wal saaxilan san keessaa beekii ragaa guddaadha arganne. Kan qeeroo mana hidhaatii baasee rashanu isaanii jechuudha. Kan qabeenya Oromoodhaa kophaa isaanii saamu. Wanni biraa hafee waan gaafa wayyaanee illee dhagahin kantiibaa magaalaa takkaa bulchuudhaaf ofii isaaniitiifuu biltsigannaan miliyoona 3 wal gaafatti jan jechuun kantiibaa biltsiginnaadha taatee magaalaa takka bulchuudhaaf miliyoona 3 naa kenni ati ammoo miliyoona 30 saammadhuudha beeki haala akkasiisantu godhamaa jira jechuudha. Amma kan uf duuba deebi'e kan guutumatti wayyaaneen dhugaadha diktaatara ajjeefte buqqifte dhugaadha garuu akka waan kalee siifimtu san namni waan kalee godhame san namni harkatti mormuun jiru dargiin isaanii irra badaa ta'uu namni afaanitti namni isaan mormuun jiru jechuudha. Har'aan tana nannummaa mee wayyaaneen biltsiginnaa irra hamtuudha yookiin ammoo biltsiginnaa wayyaanee irra hamaadha wayyaadha jedhee namni afaan dubbatu ni jira har'aan tokko hin jiru jechuudha. Tani yoo miseensota warra gartee mallaqaan taphataa jiru ta'e malee jechuudha. Warra miseensotaa fi warra gartee mallaqaan taphataa jiru sana ammoo mallaqa taphachiisa mallaqa dalagaadha nigdiidha jechuudha sun. Kanaafuu kanaan garaagarummaa qaba dubbiin kana biraan kuttaa jirti. Tolaayyee mariin biyyaalessaa kan isaan godhuu deeman kuni kan manguddoon amma asirratti fakkeenyaaf wanta akka madaraatuun dubbatte kuni hojiirra osoo oolee dhugaadha ni tahama ture jechuudha. Garuu kanaa miti kan godhamu deemu marii biyyaalessaa osoo hin taane manguddoota nama tole jedhee waan tokkotu jira fakkeenyaaf amma kan hawwii aanolee aktiivistii hawwii aanolee kan jedhu ni beektan jedheeti yaada kaa yeroo hedduu sooshaal miidiyaa kanarratti waa'ee Oromoodha barreessuudhaan kan beekamu Jawhar Mohammad faa dhiheenya kana kan maatiin isaanii dheengadda kan hidhaman jechuudha obboleeyyan Jawharii fi akkasuma Dr.
doktorri hayyoota keenya yaalaa jirtu Dr. Ilillii Jamaali hidhamuu sanii wal qabate manguddootuma kanneen fakkeenyaaf Qees Balaayifaa jechuudha dhaqaatii Joohar Muhammad faadhaan isin baafnaa shanee balaaleffadhaa kan jedhudha amaniifi jedhe. Shanee balaaleffadhaa kan jedhu itti himaati ni baafna jennaaniin Qees Balaayifaa jarri waan akkanaa kana nurraa hin fudhatu kana keessa ani hin seenu jedheetiin didee keessaa bahee jedhan. Kanaafuu yoo isin manguddummaadhaan dadhabdan nuti karaa biraatiin godhuu dandeenya. Jarri nu harka jirti maal kan jedhuudhaani maatii hidhuu doktoroota hidhuu sodaachisaa beekamu kun jechuun sodaachisaa akka wanni haariin godhamu jechuudha. Wanni haariin akka waan godhamu haga danda'ame bakka yeroo hundayyuu beektaa warri diktaatarotaa kuni qawwee sammuun isaanis qawweemaa jechuudha. Qawweema dura nam tokko yoo dura dhaabbate yeroo ijaan laalu san iji isaa san keessa bessa rasaasumatu nama san irratti osoo irratti yeroo san buuse santu itti mul'ata jechuudha. Kanaaf wanni deemamaa jiru waan akkanaati jechuudha. Paartiin asirratti hirmaatu deemu hidhamtoota siyaasaa warra gartee mee as keessa warra jijjiirama fide ka jettu amma Daraartuun jette kana warra akka Jooharii fi yookiin warroota akka Baqqalaa Garbaa fa'aa osoo hin taane kan Abiyyi 197 mooyuu fudhatee fi kan gartee mallaqaan taphataa jiru qofaadha jechuudha. Marii biyyaalessaa osoo hin taane manguddoon adda addaa keessatti ni hirmaatti achi booda ammoo akkuma gartee Lidatu Ayyaalaa jedhe warra wal lola hin qabne kasila paarlaamaa irratti illee yaada wal jijjiirachuu danda'anii marii biyyaalessaa maaliif barbaachisu marii biyyaalessaati miti osoo lolli jiru lola kaaba kan addunyaan halkanii guyyaa jechaan jirtu osoo jiru kan lolli waboo fi mootummaa jedhutti deemu jiru osoo jiru marii biyyaalessaa jedhan eenyu Taayyee fi Shimallis jidduu jechuudha. Tarii Taayyee fi Shimallis jidduu Shimallisii fi namicha mootummaa naannoo Amaaraa saniin amma kanneen jidduu jechuudha. Mariin biyyaalessaa kanneen jidduudha. Manguddoon ammoo keessatti fotooni kaatii akkuma gartee hin dubbisanii marii biyyaalessaa irratti kun dubbatameedha. Kun furamee miti amma dubbatame akkana jedhanii manguddoon achirra yaada akkana kaasan ammoo kan hojiirra oolu akka Abiyyi fedhuu fi akka Taayyee fedhuu akka Shimallis fedhuudha. Abiyyi mooyataadha 197 ammoo hinjifatee Abiyyi yeroo hundayyuu kana jechuudha. Amma kana jechuun mikikkiriidha. Isaanuu beekte amma kan jechaa jira mikikkiriidha jechuudha. Mikikkiriin bara duraan illee ni jira. Fakkeenyaaf waggaa afran kana guutuuti ture Abiyyi fakkeenyaaf namoota garaagaraadhaan walitti qabee mikikkirii godhaati ture. An akkana nama akkanaan ture. An fakkeenyaaf haati tiyya waggaa 7tti akkana naan jette. An haadha tiyya yeroo sukkara bitu gartee akkasitti waan jedhu akkasitti makiinaa waan fakkaatu godhaan ture. Ani naman salaamu akka mootummaa ta'u. Mikikkirii jechuun sila waan akkanaatiin biree madaraka irratti seenaa wayii namaa himtee kanaafuu biyya kanaaf furmaanni waan ta'u akkana biyya kan Ankaraan ittiin dhufe akkana biyyi tun akkanatti nagaa argatti juntaan badeeti biyyi tun nagaa argatti juntaan nu qoqqoodaasi ture anammoo Itoophiyaa takkatti lummuuti ijaara waa'ee sirna gadaa fa'aa kaaftee amma reefu Daraartuun jechuudha. Abbootiin gadaa sun ammoo jumlaadhaan ajjeefamaa jiran waa'ee sirna gadaa osoo hin ta'in amma waa'ee lummuxummaati. Andi hagara andi Itoophiyaa andi qoonqaa waan jedhamu sanidha. Sirnuma kanayyuu sirni gadaa keenya sun kanumayyuu kanuma Itoophiyaa gudditti jedhamu kanayyuu ni caala isa jedhudha. Oromoo yookiin Itoophiyaa jibbee osoo hin ta'in Itoophiyaa gudditti jecha saba guddaa kana lafarraa xaradu yookiin sabni kun miliyoona 400 jedhama. Saba miliyoona 20 illee bakka hin buune saba nama gartee saba miliyoona 20 illee bakka hin buune kan biraa ofirraa dhiibu fi Itoophiyaa gudditti jedhama jechuudha afaanii. Kanaafuu wanni Daraartuu jedhe kun osoo jedhame waan taa'amuudha. Wanni nuuf hin illee akka isaan gartee waan sobaa irratti haasawaa jiran haa baramuu fi kuni yeroo wayyaana illee waan turamedha. Wanni kun irra guddaa beekama Abiyyi waan garii waan dargi Haile Sillaasee haa dabalatu malee homa wayyaana irraa bare jechuudha. Osoo waan fi uummatan illee taate homaa nama dhibu waanuma kaleessa wayyaana irraa baranidha jechuudha wanti kun. Wayyaana akkam godhaa turte kaleessa jechuudha. Kuni amma waan asirratti dubbatame kan OBN irratti illee maxxansanii akkana jedhame akkas jedhamedha. Mariin biyyaalessaa godhame irratti mari'atame irratti dubbatame wanti hundinuu furmaata argatame akkasitti ammoo gamarratti tarkaanfatamedha wanni jedhamu. Garuu bakki rakkinni jiru eessa hidhaa fi ajjeechaa fi lolaa jechuudha. Kana sadiini malee warra achi keessa taa'u yookiin Ahmad Gisheetii fi Araarsoo Biqilaatii miti. Kanaa miti dubbiin. Araarsoo Biqilaa achi keessa taa'e maali? Kanaa miti. Inni duraanuyyuu beeki akkasatti walii galaniifuu feeru mallaqa gara fuudhuutii yookiin akkas ta'idhaan walii galuu danda'anii walii galan isaa miti amma dubbiin. Lola kaabaa, lola waboodhaa hidhamtoota siyaasaa kan gartee qeerroo fi hooggantoota Oromoodhaa kan mana hidhaa jiranidha. Mariin biyyaalessaa kan taa'amu warra kana waliin jechuudha. Tarii warri kun seenanii dhageeffachuu danda'an malee homaa waan isaan galchuu irratti hin fakkaatu. Maaliif fudhatan kaa isaan akkaataa kan akka itti nama du'aa jiruu fi akka itti amma 197 kana fudhatan. Mariin biyyaalessaa kan godhamuu qabu 197 miti lakkii. Marii biyyaalessaa akka biyyi sun hin diigamneef goona malee akka biltsiginaan hin diigamne miti akka biyyi sun hin diigamne goonaadha. Itoophiyaa gudditti jedhamu san dhugaa san ijaarraadha. Akkuma Lidatu Dheengadda jedhe mariinuu godhamee biyyitu yoo diigamarraa dandamattee waan guddaa jedhee yaada jedhe Lidatu Ayyaalaa jechuudha Dheengadda. Maaliif haala hamaa irra geettee jirti waan ta'eef jechuudha. Akkasii ka Daraartuun jette kun osoo hojiirra oolee waan guddaadha garuu hojiirra hin oolu. Kun sobaaf waan dhiyaatedha garuu haa ta'uti isiin ammoo waan bareedaa kaastee jechamaaf finne jechuudha.
Inni biraa waa'ee Ustaaz Ahmadiin Jabal marii biyyaalessaa kana keessa osoo hirmaate keessattuu warri kaabaa kana hafarsaa jira. Ustaaz Ahmadiin Jabal mana mariitiif haa dhiyaatu koo dhuunfaadhaan jimmatti haa dorgomu jedhameeti amma dura gaafa filannoodhaa san irratti eegaa gartee miseensallee tahee eegaa gartee innis galmaahee akka malee labsamee komii uummata irraa isatti godhamaa jiru wal qabatee jechuudha. Ustaaz Ahmadiin Jabal kun nama qaroodha. Fedhii hawaasaa jala deema yeroo hedduu akkuma isinuu beektanii. An fedha kiyyaan filannoo kana keessa hafeeti jira jedhee ture akkasuma immoo Ustaaz Kaamil Shamsuufaadha warra achi keessatti hafee yeroo san keessatti keessattuu karaa sheekotii kana namni keenya achi keessa nuuf seene gareen keessattuu dhiyoo tana seenaa jinjimoo irratti duula bayi warra sheekotii ta'e ifa mallee naa godhaa garee san gaafa san akkatti lafa dhiitaa ture yoo isin jaalatan ta'e mana maree keessatti nu hirmaate waa hedduu keessa dabarre beeki mana maree keessatti namni keenya nu akka waan gartee mana marii san keessa dimokiraasiin ifa bilisatti namni achi keessa yaada ofii dubbatee amma fakkeenyaaf wanni daraartuu ifa bilisatti dubbatte rakkinni biyya sanii haguma daraartuun dubbatte kana furamee jechuudha rakkinni kun kanaafuu paarlaamaa Itoophiyaa jechuun marii akka daraartuun faa keessatti hirmaatanii kana jechuun hamoomota jechuudha. Hamoomota taatee ati mushurraa tokko fuusisu mushurraan eenyuun Abiy Ahmad. Ati ammoo hamoomota jechuudha. Mushurraan kophaa isaan galuu miree hamoomota marsee galcha akkas jechuudha. Kanaafuu waan isin jechuu barbaade Ustaaz Ahmadiin Jabal gaafas illee waliin laaleeti keessaa hafe jechuudha. Tarii amman tanallee seenuu danda'a seenuu dhabuu danda'a garuu irraan beenu warri kaabaa immoo hedduumina waan kana hafarsaa jiran jechuudha. Ustaaz Ahmadiin Jabal keessatti hirmaatuu qaba marii biyyaalessaa mikikirii biyyaalessaa kana keessatti hirmaatuu qabaadha. Ambar eenyu wali araarsuudhaa fi hirmaataniidha amma dubbiin. Kan jedhamaa jiru paartii filannoo irratti hirmaateedha kan gartee waliin mari'atamuu akka gartee waa'ee araara biyyaa kana yookiin ammoo marii biyyaalessaa kana irratti kan godhamudha. Isaanii waliin maal mari'atarree fakkeenyaaf bilchiginaa 97 mootee jirti innis yoo kursii takka argate yookiin ammoo sumaan argatiin akkanumatti kennanii fi san fudhatee duraa walii galanii jira wayi wallola qabani araarsoo biqilaa amma waan Abiy jedhe naasalaatiin naan salaatuu fi malee maal godha Biraanuu Naggaa naasalaatiin naan muudamee iyyuu kun amma fakkeenya araarsoo biqilaa muudamee jira qajeelaa Mardaasaa muudameeti jira warri Abiin keessaa warra Izeemaa keessaa hundinuu muudamanii jiranimi mariin biyyaalessaa kan ummataa fi warra gartee amma lolatti jiru kanaa fi yookiin amma warra hidhaa jiru dhugumatti marii biyyaalessaa kan bilchiginaa osoo hin ta'in marii biyyaalessaa yoo kan godhamu taate tarii Ustaaz Ahmadiin Jabal tanarratti qaroodhaan fakkaata garuu yoo seene ammoo mee maal araarsuuf deema warri lolli ka araaramu warra wal lolaa jirudha. Kana keessatti tarii inni waan hirmaatu irratti hin fakkaatu garuu hedduminaan maqaan isaa ka'amaa jira jechuudha. Kanaafuu warroonni gartee ganaa osoo inni yookiin itti hirmaataa fi hirmaata osoo hin beekne yoo hirmaate ammoo maal jedhaa fi maal hin jedhu osoo hin beekne namarratti warri duulaa jirtan inni kaan amma fakkeenyaaf Ustaaz Ahmadiin Jabal akkasii maal warra irratti duuluu eegaleetu jira. Haga ammaatitti waan kana keessatti hirmaate kan jedhu agarre haa hirmaatu kan jedhu agarre malee jechuudha. Kanaafuu akkasitti haa quba qabaatan isin jechuu barbaadeeti. Walumaa galatti marii biyyaalessaa wanni jedhamu hin jiru. Mariin biyyaalessaa gara Oromiyaatiin waboo fi hidhamtoonni siyaasaa Jawaar keessatti hin hirmaanne wanni tahamu hin jiru. Kan akka biyyaatitti yoo kan fudhannullee taate jechuudha. Lolli kaabaa kun osoo jiru osoo lolli lubbuun namaa meeqatama raaggafamaa jirtu mariin kan jedhame bara waa'ee lola dhaabaniitiin nagaa buusuudhaati. Karanatti fakkaata. Kanaafuu haalli deemamaa jiru kana jechuudha. Diraamaadha. Diraamaa gartee taatonni dadhabuun dalagaa jiranidha kan deemamaa jiru. Ani Abduu Moobaayil Biraay hanga qophii biraatiin waliin deemnutti nagaa naa tura.